Magaalaa Adaamaatti rooba cimaa gaafa guraandhala 30 bara 2016 roobeen hawaasa miidhaan irra ga'eef buusaan gonfaa Oromiyaa damee Adaamaa deeggarsa taasise. Buusaa gonfaa Oromiyaatti itti gaafatamaan damee Adaamaa obbo Waaduu Abdul Kariim kutaalee magaalaa 3 fi aanaalee 7 keessatti roobni cimaa roobe jiraattota irratti miidhaa garaagaraa dhaqqabsiiseera. Kanumarraa ka'uunis namoota miidhaan irra dhaqqabe adda baasuun midhaan kuntaala 300 deeggaruu dubbatan. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjira buusaa gonfaatti ummanni kun gargaaramuu akka irra jiraatu. Meeshaan jalaa badee jira, wanni nyaataan jalaa badee jira, oomishni isaanii jalaa badee jira. Ummata kana deebifnee dhaabuun gargaaruun moggaa jechuun dirqama gatii ta'eef kaayyoon waajjira buusaa gonfallee akkuma beekamu ummanni Oromoo Oromummaa isatti haa deebi'u, duudhaa kaleessatti haa deebi'u, aadaa wal gargaarsa kaleessatti haa deebi'u. Ummanni Oromoo safuu qaba, aadaa qaba. Yoo rakkatu wal gargaaraa wal bira jataa bu'uuruma kanaan odoo sadarkaa kanatti hin gahin sadarkama aanaa isaaniitti ummanni walitti birmachuudhaan meeshaa wal gargaaraa ture, nyaata adda addaatti wal gargaaraa ture, mana jireenyaatti wal gargaaraa ture jechaadha magaalatti. Kanarra aansuudhaan akka waajjira buusaa gonfaattis buusaa gonfaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafachuudhaan kintaala 300 yeroodhaaf namoonni kun itti dhaabbachuu danda'an kutaa magaalaa 3 fi aanota 6 keessattuu kutaa magaalaa Bokkuu, kutaa magaalaa Dambalaatii fi kutaa magaalaa Luugoo aanota soggaa fudhannu aanaa Harooretti, aanaa Awaash akkasumas aanaa Wanjeetii fi aanaa Irreechaa, aanaa Migiraa magaalaa Adaamaa keessa iddoowwan miidhaan irratti gahame kana waan ta'eef guyyaa har'aa qaamota kanaaf deeggarsa akka buusaa gonfaatti kennaa kan jiru ta'uu isaaniiti. Dhaabbileen garaagaraa hawaasa sababa roobaan miidhame kana deeggaruun miidhaa isaan irra ga'e irraa akka dandamataniif hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Deeggarsa uummata kana qalleeyyii moggaa dhaabbachuudhaaf baankileen adda addaa yoo xiqqaate fakkeenya baankiin Gadaa, baankiin Daldala Itoophiyaa, baankiin Siinqee, baankiin Oromiyaa uummata kana deeggaraa tureera jechaadha walumaa galatti. Kana qofaa miti ammallee itti aansinee hanga guyyaa itti aanu keessatti uummata kana moggaa dhaabbannee hanga uummanni kun deebi'ee bakka itti deebi'uu bayyatutti abbootiin qabeenya adda addaa uummanni adda addaa baankolee adda addaa NGO'n adda addaa uummata kana akka deeggaraniif waamicha koo carraa kanaan dabarsuu barbaada. Sagantaa deeggarsaa kanarratti kan argaman kantiibaan itti aantuu magaalaa Adaamaa Aaddee Seenee Muhammad mootummaan naannoo Oromiyaa labsii baaseen uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa ganamaa qabuun wal gargaarsa waliif akka taasisuu fi wal tumsuuf buusaan gonfaa hundaa'e rakkoolee garaagaraa furaa jiraachuu himan. Mootummaan naannoo Oromiyaadha uummata ofii tajaajiluudhaaf labsiiwwan garaagaraa bara darbe labsee hojiitti seenamee jira. San keessaa inni guddaan labsii buusaa gonfaati. Hawaasni keenya aadaa fi duudhaa qabuun akka wal deeggaruu danda'uuf labsii labsameedha jechuudha. Labsiin inni lammataa labsii mana murtii aadaati. Mana murtii aadaatiinis uummanni keenya aadaa fi duudhaa isaatiin kan wal dhabe akka araaramuuf aadaa isaatti akka deebi'uuf labsii labseera jechuudha. Inni sadaffaan gaachana sirnaati. Gaachana sirnaas kan labsame uummanni keenya aadaa fi safuu ofiitti deebi'ee nagaa ofii akka tikfatuuf duudhaa ofiitti akka deebi'uuf labsii sadaffaa labseera jechuudha. Inni afuraffaan tajaajila lammummaati. Tajaajila lammummaatiinis uummanni keenya hojii misoomaa wal deeggaree jijjiirama biyya keenyaa keessatti gahee akka taphatuuf labsii kana labseera jechuudha. Kanaaf kan buusaa gonfaa gaafa laallu uummanni Oromoo sirna gadaa keessatti kan rakkate deeggaruu, kan rakkoo uumamaatii fi namtolcheedhaan rakkoon irra ga'e waan qabuun wal bira dhaabbachuu, aadaa fi duudhaa safuu uummata keenya keessatti daraare seeraan deeggaramee hojiirra akka oolu ta'ee jira jechuudha. Haalli teessuma magaalichaa rakkoo lolaa akka uumamuuf sababa kan jedhan Aaddeen Seeneen hawaasni bo'oo lolaa qulqulleessuu fi kosiin keessatti akka hin gatamne gochuun balaa dhufurraa of eeguu akka qabu dhaamaniiru. Magaalaa Adaamaa akkuma hundi keenyaa beeknu uumamaan teessumni ishee miidhamtuudha. Yeroo roobni dhufu lolaadhaan miidhamaadha. Dabalataan qulqullinaanis wal qabatee bo'iiwwan yookaan immoo bo'oon lolaa yeroo cufamu irra garagalee rakkoo adda addaa hin uuma jechuudha. Isa kana ofiif tikfachuu dandeenya. Uummanni keenya qulqullina naannoo isaa yookaan immoo bo'oon lolaa akka hin cufamne balfaa iddoo adda addaatti akka hin ganne taasisuudhaan bu'aa yookaan immoo rakkoo uumamuu danda'u kanarraa of ittisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana raawwachuu naannoo keenya qulqulleessuu dabalataan an warri guyyaa har'aa asitti argamtan kunis deeggarsa guyyaa har'aa godhamu kun gahaa miti. Garummoo waan qabnuun isinis akka hojiitti galtan hojii oomishaaf oomishtummaa magaalli raawwachaa jiru qonna magaalaa keessatti inisheetiiviiwwan adda addaa keessatti hirmaachuudhaan jiruuf jireenya keenya hanga danda'ameen itti fufiinsa akka qabaatu hojii
akka hojjettan carraa kanaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Namoonni deeggarsi isaaniif taasifames galateeffataniiru. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha uummata keenya kan miidhame xiqqaa fi guddaa hin jenne mara isaatu maqaa waamanii mazaggabanii asitti madhaan kana kennuufiif ani akka mataa kiyyaatti baay'ee sirriitti gammadee jira. Baay'ee waan natti dhagahamillee jira. Kanaaf sababa kanaaf mootummaan keenya ammallee akka jabaatee itti nuufufu baay'ee deeggarsa amanuu gootan kana irratti jajjabaadhaa nullee hin jajjabaannaa isiillee nu jajjabeessaa isiniin jenna. የዛሬ እርዳታ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ሳላስበው ነው ይሄ ነገር ይመጣል። ዛሬ 1 ኪሎ ለመግዛት እኔ አቅም የለኝም። ይሄን ላደርጋችሁልንም ነገር እናመሰግናለን።